Kanaan dura hireedhaan barnoonni gaariidha armee ana ilma kee beektani maaster sisii fideen dhufaa maaster sisii fidee dhufaanii. Ishoo yaa shumaako ela sittan boona beetta miti Sinkaaneessu armee geebaa wajjin dhufa armee. Laafati baratte sana dhaabadheen si eebbisiisanaati kee waa tokko hin shakkin. Lakki armee maaloo jiruufta dadhabbiin kenni kanaan duraayyuu narraan dhumne. Inni bulleedhaaf jedheetu malee wanni suruma saayyuu weellisaa muuziqeessaas miti. Yaada Shumaaraajii taateetta. Sobeetu weellisaadha jedhee maqaasaa dirreerratti akkasitti baasu sobeetu itti nyaachuufi. Yaada Shumaaraajii kenna keenya wal arganne har'uma wal arganne yaada Shumaa. Dhuguma koonsartii bareedaadhaan. Ollaa kootiin nu rakkinan qabu. Isa dhugaa baay'ee wal jaallanna dhuguma jedha. Koonsartii bareedaa amma barbaadan kaffalaadha ko isheen hin qabdu dhibbas ta'ee kuma 8 ta'ee hin jibbitu isheenoo. Haati qarshii sassaabdi. Haasa'u keetii haadha didaammati. Akkasii. Dubartiin ana dubbii nan barbaadi. Akkasii itti siquu gaafa siin jedhu hiriyaa kee jaallattee jirtu mucaan immoo xiqqoon qaanofte beektaa akka haala naam jeessuuf jedhu. Jaalala wanta nama mooraa kaayetiin hojjetu. Maal akkam? Waan tokko sitti maaliif dhiirri duwwaan miidhama? Maaliif? Nuun dhiironni maaliif waa meeqa dhabnaa jaalalaaf ennee? Maaliif? Waan tokko sitti mijjitti wayi. Hin dubbatin malee dhiironni walii gallee 2020 jetti waan jaalala mudhaa buufan. Inni qoosta fakkaata. Qoosaa mini dhuguma qoonsiin jedha. Mee maal jetta hiriyaa kee? Yoo inni tola jedhe ittani hima. Waan tola jedhu fakkaata? Yoo inni tola jedhe ittani hima. Lakki waan akkasiin barbaadan. Rakkoon qabu. Akkatti hin bilbiltuuf. Wayyettee. Gaanaa jabeessaa. Rakkinan qabu waati. Rakkinan qabu anatti amanati. Mucaa waan hin jedhe jalaan darbu. Rakkinan qabu waan do'an min jeessan. Maal jettee irreecha? Waan biraa maalan jedhare tola deemnu fe malee. Akkamitti iddoo koo buutee toleettaan? Maal rakkina qaba? Ati nan duddu jedheeni ka. Ati nan duddu jedheeni. Hiree kee jiraadhu. Hiree kee rakkadhu. Wali wajjin taane jaalalli fiinine firisaatu nargine deebine facaane. Taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne hire kenya taka kodanne fudanne ofida damne tu alaga daflanne.
Sima urji. Abdi. Abdi. Abdi ammallee harka natti balleessaa. Urji. Natti naarrichuudha. Amma asitti uumaan dubbate. Barattoonni ishee akkuma waan ta'eef akka biraa deemee dubbanna. Kan sagalee kee gadi qabu. Akka nagaa jira. Pensa. Deemnaan dhufa. Kottu. Jedhu biqoga waan tole jedhu sitti fakkaata moo nan ariifadhee laata? Ariifachuullee maal ariifattee? Inni guddaan wanta garaa kee keessa jiru ifa baastee natti mukeedha. Isaaf immoo baay'een si ajaa'ibsiifadha. Garuu beekta miti ree wanta biyya keenya keessa jiru kana. Dhiirri tokko shamarree tokko jaallatee yoo gaaffii jaalalaa dhiyeesseef seera uumamaati jedhu. Kan keenya garuu fuggisoodha. Shamarreen tokko dhiira tokko jaallattee gaaffii jaalalaa dhiyeessuu mitiitti jaallachuu ishee yoo beekan waan biraatu. Ati garuu naa jabaadha ansii jira. Dhukkubsatee ma dhufee harka koo keessa galee? Dhukkubsatee maalitti nama jaallattuuf akkamitti dhukkuba hawwiita? Ta'us utaallama afaan jedhe malee kaansariin jedhe akkuma dhufee harka koo irratti yaalamuuf malee. Kanammaa rabbi na hubata. Ta'uu qabu. Ta'us ta'uu qabu. Yaalamaa seenaa jira. Abdi, maal hooggamtaati? Inni karaa qabataa urji. An akka isaaf dhiphattu hin barbaadu. Kanatti hin dhiphatin. Abdi, anaaf sana hunda naa goote. Kiyyoo jalaa na baaste Abdi. Ani garuu waan tokko siif gochuu hin dandeenye. Kiyyoo jalaa si baasuu hin dandeenye. Urji. Wanti uumame hundi sababni ishee miti. Ati akka namatti dhiphata garuu. Lakkee Abdi. Ani jalqabuma nama qorumsaaf dhalatedha. Jireenya maatii keessa, jireenya keessa nan jeeqe. Urji. Ati jireenya inni hin jeeqe. Jireenya kiyyaas jireenya maatii kiyyaas hin jeeqe. Rakkoon uumame hundinuu sababni ishee miti. Ati akka namatti dhiphata garuu. Urjiin boo'e. Rakkoon uumame sababa keetiin miti. Dhugaansaa uummanni hundi waan bo'aa argu. Garuu urji. An guyyaa hagasii mana hidhaa guyyaa hagasii mana adabaa ta'uu kootiin itti kaname. Gaafa mana hidhaatii ba'u. Mana asii dhabuu kiyyaatu cabnana lafeen fayyinee natti ta'e urji. Maal godhu beekti? Ani maal godhu? Maal gochuun irra ture? Jireenya kees jeeqee. Jireenya maatii kees jeeqee. Urjii akkasin jedhe. Siifillee waan tokko gochuu hin dandeenye mabdi. Urjii akkasin jedhe. Ati jireenya kun jedhe. Manaa ba'uun sirran turre urjii. Baqatuun sirran turre urjii. Eenyu jalaa baqatta? Eenyu jalaa ba'utta? Isa si boochisuuf furmaata kennuu dhiiftee
isa si baqachiisu furmaata kennuu dhiiftee hanga hoomii baqattaa eessattis baqatta eenyuuf dhiiftee baqattamee urjinitti Maal godhu reemti. Filannoo biraan dhabee baraabdi. Garuu hanga yoona namoonni akkas godhan maaliif hin qabamu? Akkamittiin garuu utuu seeraan hin qabamin hafanii abdi. Akkamittiin sobaan sirratti raaganii hafan. Seerri akkamitti kana qabuu dadhabe. Beekamuun isaan afuuji. Qorataa jirraa yeroo nu kennaa jedhama. Yakki uumame yakka qindaa'ee itti qophaa'anii uumanii. Kanaaf yeroo nu kennaa jedhani. Dhugaa isaa boruun argina waan dhokatu miti. Kanaaf inni yeroo isaatti deebi'ee argata. Akkanas jiru eenyu sitti mee garuu? Si barbaacha dhufe. Sababa hojii kootii as dhufe. Yeroo biyya alaatii dhufe kaayyoo ittiin dhufe sitti mee ture. Isa isaan hojii koo ariifachiisuudhaaf kaka'umsa gaarii osoo qabu mana hidhaa seene. Ergachi beellee hojjechuudhaaf manaas hidhamnaan hamilee dhaqee hojii. Amma garuu hojjechuun dirqama waan natti ta'e. Kasi ajaa'ibu haramaaya qopheessuuf ijoollee moodeliingiif naa ta'anii filachuuf dhufe. Malee urjeensi barbaachaa dhufe. Ati carraadha jetta. Kun carraa miti urjii. Harka rabbiitu keessa jira. Carraadhaan jeniin kana. Dhuguma kana rabbitu godhe. Galmee dhuftee? Utuun galmeen dura wantootan sitti immoo qabantu jira. Faashin shoon kuni babbareedoowwan Oromiyaa keessa jiranii baasii addunyaatti kan mul'isudha. Waan si dhibu abbootiin murtii isaaniillee biyya alaarraa dhufaa jiru. Biyya Faransii biyyoota baay'eedha kan isaan dhufaa jiran. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaa si gaafata. Waan guddaadha. Namni wanta kana mo'ate iddoo guddaa ga'uu danda'a. Gara galmeetti hin darbaa. Maqaa kee? Maqaan koo Caaltuu Fusaan jedhama. Maqaa bareedaa qabda. Galatoon. Umurii? Umurii 21. Dipaartimentii? Sooftiweer injiinarii. Waggaa meeqaffaa? Arraffaa. Bilbila kee si rakkisu? Bilbilli barbaachisaadha. Maaliin si waamnale? Maaliin si waamnu qabu? Beeksisaan hordofuu hin danda'amu? Wanta keessu sitti mul'aa fi bilbila kee dirqamadha. Ga'umsi kee ilaallamee waan siif bilbilamu bilbila kennuu qabda. Tolee qabadha. Saal? Saala gaafachuun ni barbaachisaa? Maaliin adda baafannar? Isin caalistanii qoosuu barbaadda fakkaata. Saalan si gaafadhani foormiin gubbaadhaa dhufee akka foormiin jedhutan guutan. Foormiin yoo jedhe maal taaree salaaltu moo guutte caaliste? Gaafachuun barbaachisaadha? Ani waan hin beekun qabu dubbiin baay'isiin foormiin gubbaadhaa dhufee foormiin guutaadhaan. Saalan itti himi saalan itti himamu. Durba ka. Durka. Maal maal? Maaliin adda baasnare? Adda baasuudhaaf jedhu nu gaafata. Yoo bilbilli kee banaa ta'eef sii bilbilla. Adillee galatuun. Akka jedhu garuu akkamii garaan dhuftee meeratti? Mana intarneetii deemee intarneetii irra gaafa ilaalu yuunivarsiitii Harammayyaa ga'e. Isa booda namoota gaggaafadhee bakka buufata konkolaataa dhaqeetan eessa akka qabamu gaafadhee natti agarsiisan.
qarshii isa argatte meenatti. Qarshiiti yeroo darbeen alaatti qabadhiin jiran ture. Qarshii saniin balleessine. Yaa Waaqa. Isa booda garuu Harargee gaafa nuuf uummanni Harammayyaa baay'ee uummata jaalala kan dhufeenya simatanii mooraa kanas natti argisiisanii baay'ee na gargaaran. Hiriyoonni koos baay'ee na waliin ta'an. Kanaafuu uummata Harammayyaa baay'ee thank you. Isin galateeffadhaa jedhuuni. Hundaafuu amma waan dhufeef qopheessu san namni na gargaaru na barbaachisa ture. Namni dallaa natti agarsiisu na barbaachisa ture. Si argadhe kaa. Nama ofii waan naa kennu. Amma dabalamneerra miti walitti dabneerra. Kanaaf na gargaartaa waan hundaa natti agarsiisa. Amma deemnee dhaqna nyaanna. Jama. Lakkii garuu anamma maal min hiddata amma atammoo tuuti chiikii fiddee si jaalatti naan jette garaa ittiin didu qabaan garaa itti jabaadhu qabaan nan didaan. Indiddu akkamitti diddaatan? Atis akkamitti na diddare? Nyaanna maal si rakkiseesiin nyaanna amma eebbifa nutti nyaanna amma guyyaa eebbaatti inuma nyaanna. Maal akkana naan jedhis waan. Eessaa gara akkas jabaatu fiddeeti? Garaa jabina miti. Ani shubaana subadhu kaa of ilaale. Maali qofaa koon fayyadamaan lama taanee fayyadamnaan jedhaniin. Faayidaa lamaan keenyaadha kun. Carraan kun darbinaa immoo lammatan jiru. Maal akkas hin jedhin ani carraa dheedhee yaadu kan. Lakkii garuu jaba lakkii. Jaba. Shubaan si dhiphisuu miti barnatti ulfaateeti maali. Ulfina maalii qabaa kun maal rakkina qaba? Tolee jettaa innattaa himudhum kanuma nuuni immoo amma eebbifamnutti nyaanna. Ni faayidaa fi nyaata jennee waan hin taanetti gallu kanatti ulfaate. Kana natti ulfaate bar. Maal rakkina qaba waan rakkina qabu hin qabu. Adaraan siin jedha itti yaadi waan fedheef itti yaadi. Siin jedheera dadhabbii keenya lafatti hin balleessin. Ajab. Tole. Waan dafaa deemnu. Hello Lattuko. Hello. Sini? Oh. Nan arginu jara sana. Yaa. Intala diimtuu wayii wajjin deema? Diimtuu? Diimtuu qal'oo? Dheertuu? Akkam? Maal jechuudha? Wanta boofachuu jaallatti? Ishee wajjin deemaa yoon argeenye.
Wanda bicha furraa baasteen beektu yaa. Edaa akkasii hojiidhaaf miti jechuudha kan inni Haroomayaa dhaqe. Isii bira dhaqee jechaadha. Isiin barattuu gibbii kana keessatti fakkaatti fireeshii wayiifis fakkaatti. Yuunivarsiitii Haroomayaa baratti Eeyyee. achi ga'eeni Ishee asuma ga'e. urjii immoo Eeyyee. intala bifa akkasii qabdu urjiidhaa siin jedhe. Achitti baratti moo? Eeyyee. Ishee Haroomayaa ma yuunivarsiitii geeni. Yaa. Isii bira naa dhufe kaa. Nan bade kaa. Nan bade. Walitti bu'anii naan jettee? Lattu. Mataatti baatee deemuuniin hafe kaa. Lattuu ko. Lattuu ko na gube gurbaan kuni. Edaa isii bira dhaqee hojiidhaaf hin deemne jecha. Kunoo umrii ko na gabaabsuu fi gurbaan kuni. Lattuu ko akkam godheen tasgabbaa'inaan hin jedhin. Abdiidhaa bara. Umrii koo guutuu isa eegaa bahe. Hin beektaatillee waan hin beekne hin qabdu. Akkamitti tasgabbaa'inaan jettare? Ambar isa eegaa ture. Carraa meeqa akkana jalaa darbe immoo beektaatillee. Umriin koollee deemaa jira siin jedhe. Ani waadaa kiyyaaf hagam akka amanamu immoo beektaati. Itti hamatameera. Kabajaa maatii kootiifis yaaduu qaba. Lattuu ko. Sirriitti naa hordofe. Waan gochuu qabu taa'ee nutti yaada. Tole rakkoon hin jiru. Sa'a naaf dhiisi. Lattuu ko. Tole. Hin tasgabbaa. Rakkoon qabu hin tasgabbaa. Tole. Tole egaa. Hayyee nagaatti. Hayyaanis siif hin bilbila. Tole sirriitti naa hordofe. Gadhee tanaaf immoo nan kafalaafi. Gatii sii argatti. Ana dhaabbitti na hambisuu barbaaddeeti. Kara deemtuudha. Eessaayyuu akka dhufteen beekamtu. Tole nan tasgabbaa. Nagaan oli sirriitti na hordofe. Hayyee nagaatti. Abdii. Akkana guddeetti siin. Akkana guddeetti. Akka dhiiga koo dhaabdetti dhiiga kee hin daffisa. Ana nan godhin. Dhiyeenya kana keessatti kan harka kee yoo siin kenne. Ani feeneet miti. Ani hin dhalanne. Dhiiga kee. Urjii atis. Feeneet. Tasgabbaa'e. Obsi. Cimtuu ta'e. Isaan lachuun caalta. Tasgabbaa'e. Gatii isaanii kan kaffaltaafi. Gatii isaan lachanuu. Situ isaan irra jira. Situ isaan caala. Feenuu kun kan kee isaan caala. Kan kee ka isaanii hin caala. Jabaan. Hin aarin. Tasgabbaa'e feenuu.
maaliif na bilbiltee argamu? Hello Fenit. Akkam. Fayyaa nagumaa Fenit. Abdiin keessan isa abdiin dhugaa dubbata jettanii isin ragaa baataniif sun urjii wajjin jira. Harumaayaatti. Feenu waan ati jettu kun amma dhuguma? Hiree keenya takka qoodannee fuudhannee ofii dadhabneetu alagaadhaaf laannee hiree keenya takka.